xiqqoo ta'ellee mana barumsaatti deemuuf baay'ee fiigicha akka malee jaaladha turellee taaddaagii ijoollee xiqqoolee ta'ee dorgomii onnoo keessatti cadhistee akka ijoolleen dorgomuun jira jaaladha ture safara keessatti illee akka malee outdoorii ture nama keessa doon ta'e nama ala jaaladha ture akka malee ana akka tasaa achi deemeellee waa ispoortii sammuu koo keessa itti dhiise garuu jireenya koo keessatti waan outdoorii jaaladhuuf nama ala keessa jaalatu baay'ee natti tolle achuma gara barumsaa deemee ture achitti barumsa koo osoo baradhuyyuu ijoolleen hedduu ijoolleen ispoortii hojjetan hin jirani isaan ka gara ispoortii akka deema akka ispoortii hojjennu eegalsiisan. Jireenya biyya Neezerlaand akkamitti bartee wanti sitti ulfaatee jira ture? Eeyyanii jireenyi biyya Neezerlaand akka deemee baay'ee natti ulfaateera umrii haga waggaa 2-3tiif. Yoo beekta irra guddinaan ijoollee baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaa keessatti balballi banaadha. Namni warra ollaa walitti dhufaa. Sooshaali baay'ata biyya kana keessatti. Yeroo achi dhaqu akka tasaa bakka gaariillee nan geenne. Under age ka jedhamu eenyu keessa ture. Mana under age jedhamu keessa ture. Yeroo hundaa balballiin cufamaa. Annamoo nama ala baay'isu siin jedheera ala oola. Yeroo hundaayyuu haadha kootiin sabootaniif wallola. Yeroo hundaa mana oolanii barumsa makiinaan nannaa makiinaa yoo deebinu gara manaatti onnu geessan. Baay'ee cinqii guddaa keessa afaan hin beeku. Nama tokko nama Oromoo hin argine. Nama Oromoo dhiisii nama Itoophiyaatiin yoo waliin argine rakkadhaa ture waggaa tokkoof achillee ka'eeti. Injiraamni yaaddi biyyaallee sammuu koo keessa deebi'aa ture. Qilleensi biyyaallee garagara ture. Achi akka malee qorra yeroo ganna ji'a 4 ji'a 5 akka malee qorra baradoofaa ture yeroo bonnaa humaan jedhu. Halkan illee eegdu kootiin biyyuma kana argaa ture waggaa 2-3tiif. Alhamdulillah saniin booda waggaa 2-3 booda addaaftii ta'ee jireenya biyya sanii waliin. Mee jalqaba yeroo fiigicha kana eegaltu atileetiin ati fakkeenya godhattee eegalte ni jira. Yeroo tokkollee akkasuma atileet Fayyisaa Leellisaan anaaf goota kooti yeroo jettu dhaga'amteerta. Gootummaan isaa gama kamiin kan jedhu sanatti himame? Actually an atileetii eenyu jedhee eenyu atileetii ilaalee akkas ta'a jedhee ka eegale tokkollee hin jiru. Ani intala musliimaatu warri koo islaamaa kanaafuu gara fiigichaa kan akkas ta'a kana wanni jedhamu tokko hin jiru. Asitti illee cadhiseetumaan taaddaagee akkas waliin fiige malee diriimii guddaa kan qabu tokko sin turre ana biratti. Biyya alaa deemee achitti ijoollee astamaariin kiyya tokko ka fiigicha jaalatu jira. Ispoortii akka malee barbaada. Ispoortii any ispoortii hojjechuu barbaada. Birri kafaluu qabda ispoortii hojjechuuf kan birri deemuu hin qabu tamaariidha. Tamaariin biyya alaatti baay'ee rakkisaadha akka biyya kanaatti miti. Guyyaa tamaaraa galgala hojjedhaa ture. Astamaarii san wajjin bakka fiigichaa dhaqee namitti wayiin argite mucayyoon kun taalentii akka malee qabdi. Fiigicha eegaluu qabdeettee caammaa naa bitteet warra achillee warri akka tasaa rabbi jaalala isaanii naa kenneeroo gisee hundaayyuu gara gaarii na gorsanii isii biratti eegalee achumaan barumsa narsii ka jedhu jammara afaan isaanii fixee waggaa 3 akkas taa'e narsii sanirraan akka malee natti ulfaate beekta gara magaalaa biraa qayyarame namicha Oromooti gara Shawaa kan addunyaa xinaafa jedhan yoo an fiiguun argee si hojjechiisaa naan jedhe waan hundaa si qarqaraa naan jedhe garuu inni barumsa dhaabi naan jedhe isaan waliin galloodhuma jidduu kana keessa inni lina qarqaroo sama hojjedhu akka tasaa Dutch Federation asalxaanii argadhe ufumaa na waame nusi qarqaraa kootuuti waan hundaa nusi qarqaraa kiraa manaallee waan hundaayyuu jecha ispoortii kootu kee hojjeta mana barumsaallee wajjina si haasayaa akkati guyyaa 2 ispoortii hojjeta guyyaa 3 timirtii kee barattu naan jedhe barumsa koo akka malee jaalladhaa ture. Inni akkasii haasa'ee fokkosii gara lachuyyuu timirtii kootii barumsa kootii fi ispoortii kootitti illee fokkosii godhe. Alhamdulillah gara 2012 isa bira dhaqe 2013 faranjiidhaan jechuudha.
2013 akka malee suksesii ta'e oduma beekin Diamond League galee Diamond League gaarii fiigee sa'aatii minimaa fide 2014 actually ijoollee top the world jedhamu keessatti galee ijoollee olompikii kanneen fiigamu achuu jalqabe suksesiin kiyya actually akkuma nama hadda ka'ee boru suksesii ta'e alhamdulillah ageessias natti ulfaate malee. Ana gara kootiin difaa'i fayyisaa dhamuun fayyisaan baay'ee uummata Oromootiif godheera. Gochi qarshii qofa gochi waan biraa qofaa miti. Yeroo olompikii nama miiliyoona meeqatu laala. Achirratti mul'isee rakkoosa mul'isee nama hedduu adiidhaan dhufee maali jechuudha harka akkana godhuun jedhanii kana gaafataa turan. Nama sanitti yoo himee warra adii sanitti akka ta'anii bu'anii jira. Rakkoo akkan biyya keenya piisitu jira miti naganaan jedha. Lakki. Inna baay'ee beeksiseera. Miidiyaan dammoo yeroo kana miidiyaan hojjetaa jira. Miidiyaan dhugaa haqaayyuu dhossee soba alatti baasaa jira. Fayyisaan gini miidiyaan wanni sun akka mul'atu godhe. Saniif akka malee isa dinqiseeffadhaan. Mee waa'ee barnoota narsiingii si gaafachuuf ture. Maalirraan geessee jirtaa? Yeroo ammaa kan atileetiksii qofa immoo hojii biraa kan dabalataa qabdu? Barumsa narsii waggaa 2 baradhee yeroo san 2012 ጀመረ ወጋ አከዶፌ የሮ ድራ ወጋ ሰዲ በሩምሰ በረታ ዱሬ በሩምሰ አፋኒ ፈተና ደርቦ ፋገም ደንዴቲን ከከታይ አቹማን 2012 ነርሲ ጀመረ 2012 ነርሲ በራዴ ተርቲኒ በራዴ ወጋ ለማ በራዴ ዳቤ ሰንቦዳ ከመሌ ቢዚ ፊግቹ ይላ ረክሳለ ኢታችመት ዳቤ ዋንብራ ወናው ጀዱን ቀብሮ ከነት ፊግቻናል Keessattuu yeroo darbe shaampiyoonaa addunyaa irratti meetira 10,000 fi 1,500 warqee argattee jirta. Injifannoo guddaa ture. Keessattuu meetirri 10,000 kan atileetonni biyya Itoophiyaatti beekamanidha. Siifi kaadda ta'e qaba dorgommii san mo'achuun kee? Baay'ee waan adda ta'e naaf qaba. Ani actually fiigicha dheeraa zuurii baay'eetu hin jaaladhu. Boring na fakkata waan si'eessoo waan ati muddamtu waan ati fakkaane jiruu kootira fiigicha dheeraa yoo maratoonii ta'e akkas afoota malee akkas waan ati naannaan kana hin jaaladhu jiruu kootirratti abadan hin fiigu jedhaa ture. Gara waggaa tokkooti asalxaanyiin koo 10,000 yoomiif qajeelchaan beektaami yoomiif hin jaalata. Yeroo trainingi hojjennu waan zuurii hojjennu kan inni akka malee jaalata. Ani akka malee jibba. Ati 10,000 fiddaan aan jedhe. And just keep dreaming. Tasa yaade waan akkasii jedheen. Waan ani yaadatti natti nimtu naan jedha. Chisuuti jedhee ati 500 koo gaariin ture na fakkaate bigin yeerii irratti Shangaay kabaabii baay'ee bada ture. Ramadaana keessallee ture baay'ee bada ture. Chumaan aaree okee kaati jette nan godhaa jedheen. Asirshati jettum fiiga I wanna punish myself waa ufitaaris punish godhu barbaada jedheen baay'ee gammadee okee naan jedhee ihe warqee argadha alhamdulillah wanna irraa argadhe yeroo jalqabaa ani wanna speedii 500 faati speedii akkuma 500 speedii waan ta'eef yeroo jalqabaa waan suuta deemnu bakka malee eenyu na godha. Natti tolu waan dadhabe natti fakkaata. Yoo garuu gara eenyurra deeman natti tola. Maaliif speedii fuulii deemaan jiru suutallee waan deemaan jiru fokusii irratti godha. Baay'ee itti gammadeera actually injoo godhe akka malee. Mee gama biraatiin atileetonni dhalootaan Itoophiyaa ta'anii biyyaalee birootiif fiigan hedduudha keessattuu biyyaalee Arabaatiif jechuudha. Ati Itoophiyaadhaaf osoo fiigee jettee yaaddee beektaa? Gama Itoophiyaatiinis immoo qaamni Itoophiyaadhaaf osoo fiigdee dheesii gaafate tarii federeeshinii atileetiksii irraas ta'uu danda'a, aangoota mootummaa irraas ta'uu danda'a namni biraallee. Namni na gaggaafateera. Gara kootiin ani odoo fiigee jedhee hawween beeku. Yoo biyya Oromoon bilisa baate biyya Oromoo. Gara kootiin gara hawwee hagas hunda beeku Itoophiyaaf nan fiigaa. Maaliif ijoollee hedduu qaban. Ijoolleen hagas hundallee odoo gahee guddaa qabaatan hin baane hin jiran. Bakka guddaa hin geenne hin jiran. Ijoollee hedduu isa odoo qarqaaranii sirriitti ijoolleen bakka guddaa irratti hojjetanii jedhanii anillee
ittan hinaafa sila akka isaanii oduu ta'e isaan bira ta'e isaan ijoollee isaan irratti wajjannee ijoollee amma ofii kootiif yoomiif na biratti hojjeta rakkoo meeqa keessa darbaa jira kanaafuu I have never think about it. Duga nama akka malee talentii qabu nama akka malee oduu 5,000 10,000 barana akka fiigu goosisanii mucaa warqee lama argatu ture. Sammuu isaa baay'ee baxabaxamaneera akka malee baxabaxaniiru yookiin 10,000 fiiddu jedhaniini yookiin 5,000 fiidda jedhaniini gizee hundaayyuu rabshaadha sammuu isaa keessa yeroo hundaayyuu yookiin na ari'an jedha yookiin federeeshinii waliin gallu jedha baay'ee wanna isarratti arguuf inawu alhamdulillah jedha actually bagachii baay'ee jedha I think haga daraartuun seente kana wayyana fakkaata sirraa fi jira maybe take time angara godin nawu meegaroo son Itoophiyaa jiraadhee haga amma milkoofte kana nam milkaa jettee yaadda milkaa'eeyyan milkaa'uun danda'a garuu uxaayoo radii guddaa keessa waan darbu natti fakkaata waan rabbi si galmeesse waan hin dhabneef waan milkaa'u natti fakkaata garuu maal beeka waan dhaabullee natti fakkaata hagas hundatti gistii wannoon qabu peeshintiin qabu yoo safarii nama godhan yoo yoomiif irratti yoo argu yeroo tokko abuuttiin dhiisuu wayye jedhaan innuyyuu gizee meeqatti dhiisa manaamin akkas godha sammuun isaa actually shaampiyoona ji'atu lama yoo hafa akka malee rakkoo guddaa keessa arrafee hojjetuu dhiise wanna biraa yaaduudha maal beekan imagination of godhuus hin barbaadu. Mi'aatti fageenya garaagaraa hin fiigdaa hagasuma milkaa'aa jirta sababni isaa maal inni jettee amantame? Sababni isaa tireeningii sirriitti hojjechuudha. Tigistanya ta'uudhaan kanaan durallee taalentii mamma qabu qaba hojiilee hojjedheera garuu tigisti sirriitti hin qabu ture amma hundaayyuu amma godhuuf qaba dorgommii seenillee muddama waan muddamuuf hin balleessa ture ginaa waggaa lamaansa 2007 irraa qabe yoomuu waatamullee kamuu waadhees kamuu waatamillee irra deemee ilaala dorgommii koo peeshintii hedduu qaba ture peeshintii hedduu waan qabuuf waan hundaa waan godhu itti yaadeeti muddamu dorgommii keessatti muddamu itti yaadeeti irra guddina tireeningiidha waa hedduu waan qabdu hunda sa'aatii kee koostii godhaa maybe connectii ijoollee hiriyaa kee wajjin qabdu connectii warra kee waliin qabdu kana hunda sirraa fudhata yoo the best irrasokin achi geette bakko igawtaat kan hunda dhiifte waa misaarra fokusi ganama galgal hojjechuu wama xixiqqishuullee ta'a wan just learning namni fiigite luka qofatti fakkaata waa hunda learning nyaata kee training akkam hojjetu jiimii fiigicha waa hedduu walitti qabateetu it cost time hedduu fudhata. Nama biyya Neezerlaandiif fiigaa jirta rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jiru natti himtee jirta haalli ati jiru maal fakkaatame si kunuunsu keessattuu atileetonni biyyaalee biroo yookaan dhalootaan biyyaalee biroo ta'anii biyyaalee Awurooppaa tokko fiigan immoo akkas haliillaan sanyummaa yookaan arrabsoon fa'aa yeroo irratti qaqqabu ni mul'ata siin sirriitti qaqqabee beekaa? Ana gara kootiin I think waa'ee kunuunsaa gara qarshiitiin akkasi kilabii kana Itoophiyaatu baatana fakkaata ijoollee lafaa kaatu kana ijoollee xixiqqoo Itoophiyaa keessatti namni hedduu qarshii gayaa hin qabu ka kennuuf ka ijoollee qarqaaru kana kilabii hedduu baatan baay'ee bareeda Itoophiyaa keessatti wanna jaaladhu Neezerlaand keessa hin qabanii wanna akkasii kilabii yoo ta'e situ waa kafala kanaafuu amma irra guddinni ijoolleen tokko atiin sababa san yookiin wajjataa fiiguu qabda malee kilabii si qarqaaree fiigichaa fi eenyu fattaatu hin jiru garuu nama akka kooti nama ganama ol ka'aa deemuuf Itoophiyaa mooyi nama akka kooti bakka gaarii ga'e kanaaf federeeshinii waliin loltu xiqiqqin hin jiru wuxxeetii qabaattee sa'aatiin kee gaarii ta'ee alamii irratti toopitirii taatee jennaan yeroo sanirra sa'aatii sanirra gaarii taanaan maalsii goona maalsii taana tireen kaampii yoom kam deemta akkamsii goona jedhanii kasi kunuunsan isaan biyya kamtammaa ayyaariin gaariidha
qilleensi biyya kamirra gaarii yeroo amma nu bira akka tasaa baradoota Itoophiyaa yoo deemte hoteela keessii kafallaa nyaata keessii kafallaa jedhanii kana si kunuunsan yoo asitti qilleensi badaa ta'e okay Keeniyaa deemi okay akkas kanaan waan biraati waan si bira dhaabatanii waan danda'aniin yoo lafti sun oo'a ta'e oo'a sana akkamitti akka barachuu barbaadu deemitiin vizitii godhee torban tokkollee ta'e nu qarshii si bira dhaabannaa yaadaanillee nama fuudhin nyaata waa'ee nyaataa beeku kana akkasi gorsu yennu godhanii jiimii kasi hojjechiisu yennu si godhanii kana si bira dhaabatan. Mee haalillaan yookaan reesizimii wanti si mudate jira kana dura waan akkasii. Ana namni tokko ka yeroo dura lammummaa biyya saniin argate mee ka mudatu jiraan gara kootiin agamma wanna mudate jiru. Mee erga atileetiksii kana eegalte booda wanti buufadhe jettu maal inni amma fakkeenyaaf atileetonni hedduun investimentii kana keessatti illee yeroo hojjetan mul'ata maatii isaanii gargaaru maal kun jira waa isa wanti dubbachuu barbaadu jira. As gara Rufaa'eeli gara sulultaa akkasii lafa bitadheera. When investment itti yaadaa ture and actually one of the young athletes agana argata jira malee akka warra duraanii qarshii ol kaa'ate miliyoona akkas biliyoona lafa kaa'ate warra akkasiin diggin kiyya inshallah gana dhufaa jira ufafoo investment hojjechuu barbaada especially gara naannoo Arsii naannoo Muuneessaa magaalaa xixiqqoo keessatti bakka ittiin beekamne jiran bakka magaalaa guddisuu irra guddina ufiif qofa odoon ta'in sabaachi ummatachi dhalate san magaalaan isaanii guddattee arguu nan barbaada ufafoo odoon akka timirti beetii banamees natti tola inshallah በተለይ warra dubaraa warra cinqufamu kana odoo qarqaaramee ana projektii qarqaarsaalee osoo banee isa itti yaadaa jiran akkana ijoollee dubaraa ijoollee rakkoora jiran ijoollee rakkoo keessa darban kanneen qarqaaru warra bishaan hin qabne kanneen hojjechuu fi odoo rabbi naa godhee kan suksesii ta'ee natti tolaan gama kooti ani qarshii walirra kuufatu odoon ta'in namallee qarqaarteeti nama san ummanni sun yookiin naannoo sanii gammadee argulleen qabeenya tokko jedhee yaada. Namoonni si beekan siifannoo fi amantummaa cimaa jedhanii yeroo haasaan dhaga'ama. Mee ciminni kee inni guddaan maali jettee yaadda? Ammoo dorgommii kee kana keessatti atileetii sodaattu ni qabdaa? Ani duraan atileetii odoon ta'in fiigichumaan nan sodaadha. Narvisii fiigicha kana mo'achuu barbaada. Tasa mo'atamuun barbaada. Rabbina dhiisu tas mo'achuu waan barbaadu dursee sammuu keessa saayikooloojii keessatti wat yoo mo'atame yoo ka jedhu natti deddeebi'a. Saniif jecha dorgommii 2015-16 dorgommii balleessaa ture. Odoo biraan gahin dura odoo mo'atame yoo ka jedhu. Gina amma atileetii sodaachuu odoon ta'in fiigicha akkamitti akka ba'u barbaadu. Konfidensii qaba alhamdulillah konfidensii akkana hojjedheera kan hojjedhee kanaan deema. Wanni fe'ee haa galu isti kanaan deema jedha. Isa atileetii sodaadhuun jiru atileetiin baay'ee xankaaraadha jedhee yaadu odoo jiraate cimaadha jedhee jiraatu odoo jiraate Almaaz Ayyaanaa baay'ee strongidha. Mucayyoo Itoophiyaa ta'a amma jammartu akkas hidan oliif fiidu kunniin baay'ee ijoollee dinqisiifadhu. Mee ati afaan meeqa akka dubbattu nutti himi? Oromiif nan dubbadha. Amma interview kanarra waa akkam akka dubbadhe hin beeku garuu Oromiif nan dubbadha. Afaan kooti afaan haadha kootiiti. Achirraan afaan daachi dubbadha. Achirraa Ingiliffa dubbadha. Amaariffa illee xinnoo nama qora. Mee miidiyaa hawaasummaa hin fayyadamtu? Feesbuukii fa'aa jirtaa fayyadamta? Sababni isaa maali? Feesbuukii nan fayyadama ture. Yeroo dura san haga eenyu ta'ee waggaa lama akkas ofirraa diileetii godhe
just cost time kona la balleessa message nama si barreessu yeroo fiigee faagizee tokko message dhibba kuma banaa sa'aatii hin qabu sa'aatii satti olii gadeennu godhu actually nama akka kootiitiif social media barbaachisa beekumsa ol beeksisuuf gara kootiitan waan gaarii gara kooti waan itti amanuu fiigicha keerra goobasiitu barbaade isarratti eenyu taanaan nagaa namni beekee beekifaati. Sifan bultii jaarrattee jirta? Yooma kana nikaa godhadheera gara ji'a akkas ta'eera. Abbaa warraa kee biyya kamii akka ta'e? Abbaa warraa koo Wallagga Naqamteedha. Toleme gaafin inni biraa keessattuu leenjisaan kee kan duraanii Albeeltoo Saalaazar qoricha nama jajjabeessu wajjin wal qabatee dorgommiirraallee ittifamanii turanii hojii isaanirraa. Ati immoo nama sana wajjin nama qunnamtii akka hin qabaannee fi gochi raawwatameera jedhamees si leenjisoo osoo eegaleen dura akka ta'e himaa turte. Hojii kee irratti yookaan dorgommii kee irratti miidhaan inni qaqqabsiise dhiibbaan inni qaqqabsiise jira? Akkuma jette wannoollee yoo laalte wanna ana wal ga'uun qabu waggaa 10 dura wanna uumame gara kooti Alberto kan beekan dhugaa siin jedha nama gaarii nama namaaf yaadu nama hojjetee bakka guddaa ga'u ijoollee asalxaanyii arge keessa kanaan durallee asalxaanyii adii qaba ture Dutch nama namaaf yaadu garuu Albertoon caamaa taa'e ijoollee fidhaa yoo ijoollee luka dhukkubee baay'ee wajjin olii gannaanaa rakkoo san furmaata fiduuf jecha injirii isa biratti eenyu itti akkuma naayikii keessa waa hojjetu paaworii hedduu waan qabuuf garasiin baay'ee si qarqara nama gaariidha guyyaa faamilii isaa eenyu qabuun ayyaanaatiin nu bira ijoollee tireeningii faa kennaaf akka malee nama eenyu isaa leenjisummaa isaatiif bakka tokkoffaa kenna ijoolleef tokkoffaa kenna achirraa warra isaati faamilii isaati nama akkanaati isa beeka ka uumame jedhan waggaa 10 dura waan an keessaa beekus hin qabu warra kan jedhe qofa doon ta'in ka barreeffamellee jarruyyuu ati apologize wanna godhuun qabnu wanna sitati hojjetteerta beekaa doon ta'in sitati hojjetteerta waa hojjetteef qaxxaamuu qaba nama gaarii akka taateen beekne namni jedhanii wanna ka isaan barreessanii ka ittiin panashii godhanillee saniin garuu miidiyaa irratti ka dhufu waan biraatiin. Angaroo kootiin wanna tokko wanna argee hin qabu wanna narra ga'illee hin qabu gara Alberto irraa nan dhufe. Garuu of course baay'ee rakkadheera baay'ee wanna hin beekne keessatti wanna ani keessa wanna keessaa hin beekne keessatti ani waggaa 2 hunda isa bira dhaqee. Odoo yeroo kanatti namni tokko waa hojjetu barbaade nama akkanaa bira dhaqu already waan soqamaa jiru sillee gizee hunda silaalan jechuudha. Isa bira dhaqee isa ufoo gizee hundaayyuu teestii na godha gizee hundaayyuu nama rammaraan gizee hunda asittillee kaleessaayyuu amma mirmaraa qaba ture akka drug free ta'an bakka hundatti. Alberto bira dhaquun durallee ani sa'aatiin kiyyees meedaaliyaallee nan qaba ture. Isa birallee dhaqee dammoo namni wanna akkana dalagu konstaantii miti yeroo hundaan konstaantiidha. Bar'een gada baranillee ta'eera ji'a 3-4 konstaantii dura galama wancaatitti warra kana dalagu irra guddan yeroo tokko fiigan yeroo tokko badan. Namni tokko maaliif isa bira dhatte jedha maal akkas taate jedha diraagiidha jedha. Baay'ee awwaan sammuun koo jeeqamu adoon waan beeku tokko hin qabu maaltu nagaa jedhaa ture duraan. Inni waan namni akkasiin jedhu is like akkamitti ta'uu danda'a ani ganama galgala teestii na godhani akkamitti akkana namni naan jedha. Yeroo ammaa kana dammoo sirriitti wanni miramaraa maashiniin isaa maaliin isaa teknoolojii haayee nama waan kana fayyadamu yoosuu qaban. Baay'ee nagaddisiisee infektiilee hedduun irratti godheera batalee guyyaa dorgommii waa hedduun iyyuu atilis sammuu namaallee inni godheera gara kootiin inshallah bara dhufu nama bira deemeetiin waan amma ta'e kana akkan eenyu ta'e mul'isuu barbaada.
Mee piroojeektiin akka jalatti leenjii turte inni immoo cufameetiin jira amma muraasa naa eegalteerta leenjisa haaraa argatteerta immoo leenjisa haaraa manaajarri koo arganiiru piroojeektiin cufameera namichi wayii hin jira ka isaa wajjin leenjisu duraan garuu ati anaaf yoomii fi gara biraa deemna nuuf fakkaata leenjisama kama biraa kama isaan waliin wanna tokko litteen hin jenna. Beekama beekuu dandeenya. Hin beeku sirriitti maqaa isaa akkasnaan jedhaniiru garuu as Ameerikaa keessa ta'e magaalaa isaa odoon ta'e magaalaa biraati. Atileetii dubartii cimtuu bara kanaa badhaasni si jala miliqee jira. Namni miliquun qabu ture jettee yaadda. Waan sitti dhagahame. Lakki gara koo maalatti fakkaatu gara kootiin ani wanna wajjedheera isaan wanna eenyu akka ka'eenyu ta'e abbaa eenyu kabeessa akka ta'e filachuu mirga isaaniiti. Haga sundallee wanna ofii muddaman ishee ofii keetii dorgommii san gaarii fiigee mo'adhu malee shillimaata akkas ta'e dibeesti ta'uu kanaaf social media illee jaaladha uma infect nan goona actually natti toleera yaala odo tabarana ta'e giddeeta achi dhaqee maali uffata eraas lipsi halkanii kaayinu isa uffadhee achi deemeetiin guyyaa tokko wana bararaa dadhabee already shaampiyoona ulli gaddeemu yuunarraa qannase. Bara dhuftu 2020 keessa Oloompikiin hin jira isaaf qophaa'aa jirta fageenya akkamii irratti dorgomuudhaaf akka yaadde nutti yoo iciitii ta'uu baate jechuudha. Lakki iciitii miti akkuma baranaa kana hunduma irratti fokusii godha 800 haga 10,000 nan hojjedha dorgommiilee seenaatuma hundaayyuu dheeras gabaabaas nan fiiga depend yeroo sanitti kamirratti akka cimaa ta'e. Akka baranaa rabbinaa godhe yoo conditioning gaarii ta'e haalaan irra jiru yoo bareeda ta'e akkuma baranaa kana 10,500 fiiga yookaan bara dhufu akkanatti fakkaatutti 5,000 fi 10,000 filadhu natti fakkaata. Barana 10,500 ka filadhe rakkisa riskii ture 500 ijoolleen hedduu goobaziidha. Mo'atamuus ni danda'ama bara dhufu kam akka meedaaliyaa akka argadhu Oloompiikillee waan ta'eef kamtu akkanatti salphatu isa keessaa filadha. Sammuu koo keessa kan jiru 5,010 akkas waan godhu natti fakkaata. Solee dhumarratti ergaa qabdu yookaan immoo osoo dubbadhee wanti jettu yoo jiraate. Galatooma waan invite na gootaniif wanna biraa waan jedhu keessaa waa atileetii Itoophiyaa ijoollee xixinnoo irratti odoo hojjetanii baay'ee bareeda jira. Ijoollee xixinnoo kun waggaa 12, 13 isaan odoo dura biyyuma hundarraa deemanii especially Oromiyaa irra deemanii odoo laalanii hagam akka taalentii yoo san baafachuu danda'an amma garuu taalentii addaana hin wal jalaa dhaheera hundi isaaniitu wanna waggaa meeqa hojjete dhufuuf sirriitti hin beekan ijoolleen namni hojjete ka hojjetutu irra fiiga akka jedhutti yoo dhagaan ta'e timirti beeti ka jedhamu yoo odoo dhaabuu baatanii ka duraan timirti beeti keessatti fiigaa turre dorgommii timirti beeti isa odoo dhaabuu baatanii. Itoophiyaa yeroo baay'een dhuftaa sifan. Amma waggaa 3 waggaa dhufaa ture. Waggaa 3 waggaa dhufaa ture ijoollee fira kootiyyuu ka beeku ijoollee xixinnootu jira akka malee danda'anii akka malee goobaziidha. Even ijoolleen obboleeyyan kootiyyuu gin ijoolleen warra rakkataa qofa kamaaragaa hojjetu. Warri sirriitti yeroo tokko hin hojjetu ijoollee yoo garuu ka timirti beetii san fiisisan hundi isaaniitu infiga yeroo koo akkas ture ka timirti beet competition injiraamedi akkas ture akkasitti yoo san baasta ijoollee taalentii amma dhaabbateera na fakkaate odoo inni sun dhaabatu baay'ee bareeda ijoolleen sirriitti ba'an ijoollee sila baay'ee galatooma galatoomaa isinis baay'ee galatoomaa invite